Assalamu alaikum warahmatullahi wayyaa warroonni amantaa biraallee akkam jirtu keekii akkana bareedaa ta'e kana daqiiqaa isiniin jechuun danda'a saayitii osoo hin taane yeroo gabaabaa keessatti akkamitti akka oovinii malee makiina daakuu malee akkamitti akka qopheessinu isinitti agarsiisa. Akkuma argaa jirtanii meeshaa akkanaa fidnee jechuudha. Killee tokko fayyadamuu hin dandeessu yoo guddaa ta'e hangaruu lama fayyadame. Killee lama erga meeshaa kanatti godhattanii booda sukkaara kubbaa tokko yookiin ammoo kubbaa guddaa yoo ta'e walakkaa isaatti fayyadamtu. Achi booda asti vaaniiliyaa paawudarii isaan fayyadame kan morjaaniin vaaniiliyaa itti dabaltu. Achi booda akkuma agartan amma akkam fayyadame agartanii jirtu vaaniilaa itti daballa. Vaaniilaan egaa kan nu fayyadu foolii killee akka balleessuu fi foolii namatti hin tolle akka balleessuufidha. Asumaan immoo warroonni mana kanaaf haaraa taatan please like, subscribe, share gochuu hin dagatinaa. Warri haaraa taatan warri hanga har'aatti na duukaa turtan immoo na jajjabeessitanii galatoomaa isiniin jedha. Achi zayitii kubbaa walakkaa yookiin ammoo kubbaa isa guddaa sukkaara ittiin fayyadame osoo hin taane isa taanu xiqqaatiin jechuudha. Yoo waan akkasii hin fayyadamtu ta'e viidiyootiin walharkaa babbannee jirra nan beeka. Viidiyootiin isinii deebi'ee jira. Please like, share gochuu hin dagatinaa. Daakuu kubbaa tokkoon fayyadame. Achi booda kun immoo kookaa paawudariidha. Chookoleetii paawudarii isaa jechuudha. Akkuma argitanii chookoleetii paawudarii immoo kubbaa isa xiqqaa ittiin fayyadama malee isa guddaatiin miti. Daakuu chookoleetii fi daakuun furnoo sunii duqeetiin jechuudha. Wal qixxaachuu hin qabu. Miksii waan goonuuf keekii kanaa jechuudha. Hojjedhaa irraa barattuu irraa warri hin beekne namni hin beekne yoo jiraattanii baay'eellee salphaadha. Saayitii namatti hin fudhatu. Namoonni hin beekne yoo jiraattan irraa barattuu haala salphaatiin qopheessina waan ta'eef waan nama rakkisu tokkollee hin qabu. Hanga beeknu walaa barsiisnu. Achi daakuu beekiin paawudarii jechuudha. Beekiin paawudarii maankaa sukkaaraa tokkoon fayyadame. Qofaatti miksii gochuullee isiniin barbaachisu bakkuma tokkotti fuunee miksii goonaa jechuudha. Haala kanaan miksii gootuu isiniin jedha. Yaada qabdan koomentii irratti naa kaa'aa. Mana kanaaf haaraa yoo taatan koomentii barreessaa, laayikii godhaa. Yaadaaf qeeqa qabdan immoo akkanaaf keessan abdiin qaba. Warri hangarraatti jabaadhu jettan na duukaa jirtan immoo hedduu galatoomaa isiniin jedha. Maatii jaalala baay'ee bareedaadha, baay'ee salphaadha. Achi haala kanaan miksii goonee akka kanatti bareeda. Baay'ee furdaa ta'uu hin qabu. Qallaas miti, furdaas miti. Giddu galeessaa ta'uu qaba jechuudha. Akkuma argaa jirtanii maashaallah baay'ee bareeda. Haala ittiin qarratsetu yookiin ammoo viidiyoo waraabaa ture haala mijataa hin turre. Ariifadhaallee ture. Naan beektu kaameramaan hin qabnu. Kanaaf naan mijannee isiniin jechuun barbaada. Yeroo biraa haala bareedaatiin isiniif waraabaa viidiyoo biraallee qabadhee dhufuuf inshaallah itti yaadaan jira. Akka laayikii sabskraayibii gootan ammoo abdiin qaba. Asitti akka sirriitti sukkaarri keessa seenee sukkaara duukaa wal nyaatu yookiin ammoo sukkaarri qofti bakkeetti xaamiinsaa hin hafnee fi sirriitti miksii gochuu qabna. Meeshaa silatti miksii godheen erga godhee booda asitti kaameraan na rakkisaa ture noof galcha. Achi booda kanaan kun akka sukkaarri wal nyaachisu waan godhuuf meeshaa akkasii fiddanii ittiin gootu maaliif wanti itti fayyadamaa jiru kuni siraamikii intina waan ta'eef jechuudha. Wanta sibiila ta'een baay'ee daakaa turuun hin barbaachisu. Achi caafii isaa wayiin ammoo bukkee isaa kanaa haala kanaan xarannee akka inni wal qixxaatu qofaatti wal caalee akka hin bilchaanneef akkuma argaa jirtan kana fakkaata. Erga irraa xaxxarannee booda hin beektu isinitti miira firoonii keessan gashinuu yookiin ammoo ovinii keessa miti irra keessatti kan bilcheessinu jechuudha. Akka kanatti haala kanaan bilcheessina. Abidda isaa baay'ee itti qannasuu qabda. Akkuma agartanii ani baay'ee hin daballe. Achi asitti bishaataa jira. Isinitti agarsiisee jira haala kanaanii. Maashaallah asitti illee akka inni bilchaataa jiru yookiin ammoo akka inni hin qabanne ilaaluuf an irraa banii qadaadatti qadaaddanii jechuudha. Baay'ee qannasuu qabdu. Baay'ee abiddatti banuu hin qabdanii jechuudha. Maaliif hin gubata waan ta'eef qasse'ee bishaata. Daqiiqaa 30-25 gidduutti bishaachuu danda'a. 40 yoo baay'ate jechuudha. Bishaachuu isaa qofatu isin tursa malee hojjechuun isaa isin tursu. Isayyuu akka bareedee bishaatuuf waan itti qannastaniif achi haala kanaan asiinii uree ilaalee jira jechuudha. Bishaatee akka jiru baree jira haala kanaanii.
akkuma argaa jirtanii waa tokko hin qabu bishaateera. Baay'ee bareeda maashaallah. Argitanii jirtu jedhee yaada. Achi haala kanaan erga goonee booda waan barbaadan irratti dibdanii fayyadamuu dandeessu yookiin ammoo duwwaa isaallee nyaachuun danda'ama. Baay'ee salphaadha, waan baay'ee nama rakkisu miti. Achi asitti chokoleettii ifama soosii gaafan hojjedhellee isinitti agarsiisne chokoleettii qophaa'an qabaayyuu waan biraatti soosii biraatti dabalee achi haala kanaan fidee erga xiqqoo qabbanaa'ee chokoleettii keenya finneetti goonaa. Kaameeraan walwalachaa ture nuuf galcha. Haala kanaan fuunee irra dibnaa jechuudha. Waan barbaadan irratti gochuu dandeessu chokoleettii yookiin ammoo soosii kalarii biraatiin iyyee itti fayyadamuu hin dandeessu. Duwwaa isaallee qopheessuu hin dandeessu. Ani garuu jarri waan soosii qabu akka barbaadan yookiin ammoo chokoleettii irra keessatti waan akka qabu waan barbaadaniifidha. Baay'ee salphaadha. Asumarratti murraa waan ta'eef asumatti itti dabalanii chokoleettii. Akka kanatti erga chokoleettiitti godhee booda asirratti waan akka loozii fa'aa wantoota adda addaa muka saraatii adda addaa irratti gochuu dandeessu. Ani garuu wanti hin fayyadamee kokonaattiidha. Kokonaattii baay'ee bareeda. Kalarii chokoleettii duukaallee diizaayinii bareedaa yookiin kalarii bareedaa nuuf laata. Waan qabbanaa'eef asitti murraa jechuudha. Maashaallah baay'ee waan nama rakkisu miti. Kana fakkaata. Akkuma argaa jirtanii kunoo kana fakkaata waan fataffatame yookiin caccabee hin qabu. Keekii bareedaa ta'ee jira. Akka irraa barattan abdiin qaba. Yaadaaf qiiqa qabdan koomentii irra naa kaa'aa. Galatoomaa maatii jaalalaa isiniin jedha. Argitanii jirtu maashaallah akkam akka bareedu. Kun yeroo bilchaatee baheedha. Kun ammoo erga chokoleettii itti dibnedha. Kana fakkaata. Laayik sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa isiniin jechuu barbaada.